بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتو المان رموك كالي وفن جاري وانتنا بجنا جاتني ربي ساعة أنا نشنجي أمس نجافي رامة توفيق الأمم كم نكيس سناجر أشوفته سنجرة وري أمنتي تيان أمو أدتاته الشمع هركفوني نورو سنجنيرة يوتيوب تنا جديدة حاروان تاته subscribes like share نافكر عايزين نجرا والججبيسنا يون والججبيسنا إنتو والججبيسا يوسني تقول لا الرافع يدا معنا سوانو ما نمر إلى عليه يوتيوب مكان الرا أرجع ورده يوكنا النفع يدا جنان أبولي أنت إسني في كودا جريتي يوانت كبدان نفه إسي وان أدو تأتيمتي وان مدوان براتمي برد دربه garuu wanti YouTube kana irratti baratamu yeroo duraatiif yoo ilaalu soba jenna garuu yoo irraa fayyadamnee itti dalannee jenne baay'ee hedduu isaa faayidaa qaba. Anis waan ofii kiyyaa faayidaa irraa argadheef isiniif qooda maaf isiniif hin qoonne jedheeti garuu yeroo dheeraaf irraa wanti YouTube kana irratti ilaalee namarraa baradhu waa hedduu irraa fayyadame isa san maaliif obboleeyyan kiyyaa kan qoonne ka jedhu gama keessanitti dhufe jechuudha. الناس ما لجتشو كيستاني أولو إني كوني شوفانا عربي فان شوفانا بيكينك أجارة أجارة شجع مالك أجارة إيه أجارة إس أجارة أنا مانكا لما سني أولي ليه قرأت شو دنديتني مالي في إذا كان أولي سقوتني lafa kaayachuu dandeettan jechuudha. Ani garuu daakamaa qaba isin ummatti argisiisuuf akka daaku murteesse malee daakamaa qaba. Daakee walitti deebina inshallah. Akkuma argitan daakeetiin hurreessee dhufeera jechuudha. Hurreessee dhufeera amma immoo ittiin dalagamu jechuudha. Inni kun haliiba namni wallaaleen jiru haliiba niidoodha. Isa kana haliiba niidoo namni wallaaleen jiru haliiba su'uudillee ta'e haliiba niidoollee ta'e yoo barbaadame zabaadillee ta'e rakkoon qabu. Ani garuu irra aktara waan haliiba niidoo irratti faayidaa irraa argadhee fi haliiba niidoo kana maankaa sukkaaraa isa tokko ammas shuufaana daakii kana maankaa sukkaaraa isa tokko ammas wanti biraan itti dabalu kun sukkaara jechuudha. Sukkaara dammas yoo ta'e itti fayyadamuu qabdan garuu sukkaara wajjin fayyadama yeroo hunda damma waan hin arganneef sukkaara maankaa sukkaaraa xiqqeetti isa tokko ammas inni kun wanti argitanii buna iskafee warri arabaa yookiin koofii warri arabaa jedhuuni buna jechuudha. Buna biyya keenyatti illee waan jiruuf hedduu isaa waan nama rakkisuu miti. Akoomne gizee daffifannurra maankaa sukkaaraa takka goonee fuula keenyaaf itti fayyadamuu waan dandeenyu jechuudha. Waan baay'ee ala nama bulchuu miti. Buna kanas maankaa tokko itti godha. Asirratti ammoo loomiidha. Loomiin tuni loomii baladiidha. Akkasiititti loomii baladiidha. Loomii biyya teenyaatiin wal fakkaatti jechuudha. Iddoo keessaa muree iddoo keessaa waan qabnuufi. Isi bakka gimmaashuma itti godhadha. Isi gimmaashuma bichaatti cuuffaa. Loomii gimmaasha jechuudha. Amma isa godhi kana walitti gadhaa garuu killeen odoo jiraattee bareeda. Amma ani maaliif waan killee manaa keessaa hin jirreef killee itti fayyadamaa jiru. Killee boora ishii hojii yoo fayyadamu baay'isee haala gaariin baay'ee gaarii ture. Kanamaaf waan killee hin qabneef waan kana walitti dabalee itti fayyadama. Daqiiqaa 15 hanga 15 ofirra tursiistanii maas godhee jira waliin gaadhee jira. Fuula kiyya dibadhee
fuula kiyya dibadhee isin argisiisuuf waan naaf hin mijanneef harka kiyya irratti dibee isin argisiisa jechuudha. Maaliif calqaba duraa yeroo dibadhu guyyaa 2-3 walirratti aansee dibadhe jechuudha. Hedduu isaa baay'ee isaa bareeda, baay'ee isaa faayidaa guddaa qaba. Yeroo shaaworii seenuu barbaadde haga morma kenkee harka kenkee muruu dibachuu dandeette jechuudha. Dibachuu dandeettanii amma kanatti dibattanii sirriitti waliin geettanii fuula keessan jechuudha. Isa gugurraachalee namarratti baay'ees deebi'ee shif ka fuularra isin jedhee akka bugurii ta'e hin balleessa jechuudha. Hedduu isaa fuulli kiyya maaliif nyaata waan dalaguuf hedduu isaa sirriitti gurraachaan bid'uun wal gahee jira jechuudha. Isa san ta'eef hin balleessa fuula keessan akka fuula gizee biyyaa dhuftaniititti siif deebi'ee fuula kee akka fuula daa'imaatitti namaaf hedduu isaa laaffisa jechuudha. Hedduu isaa bareedaadha. Hojjadhaatii itti fayyadamaa jira. Ammas harka keeniin ka iddoo walitti isa kana caccabsata kanarratti walitti sontor jedhe yookaan walitti gogaan isaa irraa ol jedhe jechuudha. Isa kanaafis baay'ee hedduu isaa bareedaadha. Hedduu isaa harka keetis laaffisa. Dhugaa dubbachuuf hedduu isaa fuulli kee duraan kostolchaa hedduu isaa naa laafeera jechuudha. Bakka waa takkas dibannaas hin barbaachisu. Bishaanumaan dhiqatta jechuudha. Bishaanumaan yoo dhiqatte daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiiftee akkana ofirra ittiin dibda. Akkanatti dibda daqiiqaa 10 hanga 15 ofirra tursiiftee reddee irraa hin baasta jechuudha. Inni ofii isaatii yoo irratti qabatee gurguree jedhe irraa baasa. Taqashuura warra Arabiffaa taqashuura wajjaa ka jedhanii isaan alaabitan irra haga keemikaala waan keemikaala qabu alaabinee fayyadamnurra mana keenya keessatti waan argamu yoo fayyadamne hedduu isaa bareedaadha. Gaafa biyyatti galles alaabinaa gabaa binnaa nu xaarsu waan mana keenya keessa jiru waan ta'eef binnee itti fayyadamuu dandeenya. Isin jara obboleeyyan kiyya akkasii baqa itti fayyadamaa isin jara viidiyoo isinitti dheeressu. Ilaala bakkee dibadhee fi bakkee hin dibatiin adda jechuudha. Harki kiyya maaliif irra guddina kilooriksii waan fayyadamu kilooriksiin yeroo hunda waan dalaguuf hedduu isaa kilooriksiin nabadee jira waan ta'eef iddoo dibadhee fi iddoon kun amma garaagarummaa qaba jechuudha. Dalagaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole sheer naaf godhaa, subscribe, like naaf godhaa. Obboleeyyan keessanii dabarsaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Guyyaa takka bichaa jarraftanii faayidaan qabu jettanii ittiin dhiisinaa irra deddeebi'a. Hanga guyyaa 2 guyyaa 3 ani gaafa jalqabu dhugaa dubbachuuf guyyaa 3 torbee tokko walirra aansee dibadhee achi booda immoo guyyaa torban keessatti yeroo 2 waan akkasii fayyadama. Hedduu isaa bareedaa fuulli kiyya hedduu isaa bugurii odoon taane biduudhaan wal baay'ee qaba fuulli kiyya jechuudha. Amma jechuun bakka hin jiru narraa badee jira. Morma keessanillee dibachuu dandeettanii morma keessan ka gurraachatee iddoo rifeensi keenya gadi dhaqqabuuf yoo waa dibannee jennu fa'a achirratti ol ga'ee ka gurraachatu gurraachina sanis hedduu balleessa isiniin jedha. Kanaafuu itti fayyadamaa. Yoo isinitti tole share, like, subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum ilallaqaa amaanaan nagaa keessanaaf jiraadha.